Ashama akkamoltan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himan Badri Yusufi. Bara 2020 kana ardii Afrikaa dabalatee sadarkaa idil addunyaatti gaazexeessitoonni 274 hidhamuu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n mirkaneesse. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaasaa baaseen biyyoota gaazexeessitoonni baay'inaan itti hidhaman kan idil addunyaa tarrisee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa kanneen akka Eertiraa, Kameruun, Ruwaandaa, Buruundii, Maalii, Suudaan Kibbaa fi Ugaandaa keessatti bara kana qofa gaazexeessitoonni 45 hidhamuu isaa CPJ'n gabaasee jira. Itoophiyaatti ammoo erga lolli Tigraay keessatti eegalee gaazexeessitoonni 6 hidhamuu fi san duras waxabajjii 29 bara 2020 erga artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda gaazexeessitoonni OMN sadii gayan Muhammad Siraaj, Guyyoo Waariyoo fi Mallasaa Dirribsaa hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gaazexeessitoonni lama Muhammad Siraajii fi Guyyoo Waariyoo gadhiifamanis Mallasaa Dirribsaa ammallee murtii haqaa malee mana hidhaa keessatti argama. Dhiheenya kana ammoo gaazexeessaan OMN bira Uudii Muusaa ajaja mana murtiin ala magaalaa Adaamaa keessatti hidhamee gadhiifamuun isaatis kan yaadatamu. Akka gabaasaa CPJ'tti hanga sadaasa dabree kana qofatti sadarkaa idil addunyaatti gaazexeessitoonni 274 hidhamanii jiru. Lakkoofsi eerame kun gaazexeessitoota hidhamanii hiikaman hin dabalatu ja'a. Itoophiyaa fi Beelaaruus biyyoota hidhaan itti cimus jedhee jira. Gabaasni kun hidhaa gaazexeessitoota idil addunyaa kanaaf sababa kan ta'e gabaasaa koronaa vaayirasii irratti dhiheessanii fi tasgabbii dhaba biyyoota keessa jiraataniin akka ta'e CPJ'n yaadachiisee jira. Biyyoonni akka Chaayinaa, Saudi Arabiyaa fi Turkiitis biyyoota mirga gaazexeessitoota sarbanii fi hidhaan itti cimu jechuun tarrisee jira. Biyyoota kanneen keessatti gaazexeessitoonni lama ammoo murtiin haqaa silaa argachuu qaban waan harkifateef COVID-19 mana hidhaa keessatti lubbuu isaanii dhabullee gabaasni CPJ kun mirkaneessee jira. Ganna dabre keessa Itoophiyaatti gaazexeessaan tokko qofti kan hidhamee ture yeroo ta'u erga lolli Tigraayitti eegalee garuu hidhaan gaazexeessitoota irratti fuulleffatu kun dachaa hedduun dabale. Editarri barruu Addis Standard Madahanee Iquba Mikaa'elii fi gaazexeessaa OMN hidhamee ture gadhiifame Uudii Muusaa eeree jira. Gabaasni kun Beelaaruusitti sababa pirezidaantiin biyyattii yeroo dheeraaf taayitarra turan ammas deebi'anii filamaniif gabaasaa dhiheessitan sababa ji'uun gaazexeessitoonni 10 hidhamanii jiru. Chaayinaatti ammoo sababa COVID-19 irratti gabaasaa dhiheessaniif jecha gaazexeessitoonni 47 hidhatti guuraman. Turkiitti gaazexeessitoonni 37 yoo hidhaman garuu kan bara 2008 wal cinaa qabamee yoo ilaalame lakkoofsi bara kana gad xiqqaadhas jedha gabaasni CPJ kun. Himanni gaazexeessitoota sadarkaa idil addunyaatti hidhaman irratti dhihaates shororkeessummaa fi miseensota gareelee seeraan dhorkamanii akka ta'e dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n hubachiisee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Habroo Araddaa Haroo Carcar keessatti namni tokko guyyaa kaleessaa ajjeefamuu maddeen gabaasan. Akka odeessaa BBS dhaqqabetti dargaggoo Abdii isaanii jedhamu kamisa kaleessaa aanaa Habroo Araddaa Haroo Carcar ganda cirrachaa jedhamu keessatti milishaa gandaa tokkoon itti badutti geessu kan hojjete akka hin jirre gabaafamee jira. Hidhataan gandaa lubbuu dargaggoo Abdii isaanii balleessee jedhame akka jiru gabaafamaa jira. Bu'uuruma kanaan ibsidheen gaddaa waajjirri sabquunnamtii naannoo Amaaraa fi Abiin irraa bahe qeeqaa biraa hamaa Benishaangul Gumuz irraa dhiheesse. Ibsi Benishaangul Gumuz irraa bahe kun akka jedhutti naannoo seeran hundooytee beekamtii mootummaa federaalaan ala seenetiin waraanaa jechuun naannoo Amaaraa ummattoota jidduutti lola labsuudha jedha. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Ibsi guyyoota muraasa dura kominikeeshiniin naannoo Amaaraa naannoo Benishaangul Gumuz ilaalchisee baase naannoo Benishaangul Gumuz irraa ibsi deebii fakkaatu kenname. Ibsi kunis ajjechaa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru boqonnaa dhumaa kan obsuu hin dandeenye irra geenye jirra jedha. Ibsi kominikeeshiniin naannoo Amaaraa baase kun ibsa kanas kan laatan naannichatti daayirektara olaanaa kan ta'e Gizaachoo Muluunaa yeroo ta'u uummanni Amaaraa Agaw, Shinaashaa, Maao, Baartaa fi Gumuz naannoo isaaniitti mirgi namummaa isaanii fi dimokiraasii isaanii kabajamee fi sodaa tokko malee kan jiraatan yeroon isaa fagoo miti jedha ibsichi.
itti dabaluun adda bilisummaa Oromoo fi hooggantoonni paartilee Beenishaangul Gumuz tokko TPLF juntaa irraa barnoota ni fudhatan jennee obsii nuti obsine ummata qotee isaa nyaachise waan qaburraa qoodeef dadhabina hojii fi duubatti hafummaa keessaa saba balbala qaroominaa baneef irratti midhaan gaggeeffamaa jiraachuu ibse. Ibsa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo naannoo Beenishaangul keessatti saba Amaaraa irraa midhaa geessee jiraachuu ibsa kominikeeshinii naannoo Amaaraa baasee kana ummata Oromoo biraa komii fi dallansuu uumee jira. Uummattoonni Amaaraa fi Agaw biyya itti dhalatanii guddatan keessatti kumootan kan lakkaawaman haala suukanneessan ajjeefamuu kan ibsi kun kuma kurnaniin kanneen lakkaawaman qeefi qabeenya isaanirraa buqqaanii jiru jaa. Ta'ullee miidhaa fi darraa uummata keenyarra gahaa jiru kana ba'achuu dadhabnee obsas fixannee boqonnaa xumurarra geenyee jirra jaa. Itti fufuun Beenishaangul Gumuz keessatti ABO Shanee fi haftee TPLF akkasuma hooggantoonni paartilee Beenishaangul waliin ta'uun shira hojjechaa jiranii jaa. Miidhaa fi darraa uummata keenyarra gahaa jiru kana dhaabsisuuf bifuma fedheenuu kanneen dhiiga dhangalaasota qabsoonnee bakka isaan jiranitti seeratti dhiyeessuu fi tarkaanfii barbaachisu irratti fudhachuuf dirqamnee jirra jechuun ibsa baasee jira. Paartiin sosochii Amaaraa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti duguuggaa sanyii uummata Amaaraa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qabaa jedhe. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti tooftaa ammayyaa jibbisiisanii balleessuuf saba Amaaraa balleessuuf sochiin taasifamaa jiraachuu cimee itti fufee jira ibsi abiin kun. Gareen finxaaleeyyii kunneen akeeka garaagaraa qabaatanis uummata Amaaraa dhabamsiisuu irratti tokkotanii hojjetaa jiranidha. Ibsa biiroo kominikeeshinii naannoo Amaaraa fi paartiin abiin baasan kana dhaadannoo fi sodaachisan kan guutame ta'uu kan hubate waajjirri kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa guyyaa kaleessaa baaseen naannoo heeran hundooyte beekamtii mootummaa federaalaan ala seeneen waraana jechuun ibsa doorsisaa fi dhaadannoon guutame yeroo garagaratti baasuun uummattoota jidduutti lola ifatti labsuudha jedha. Sirna federaalizimii keessatti nageenyi naannolee jidduu jiraachuun gaarii ta'uu kan ibse kominikeeshiniin naannoo Beenishaangul Gumuz kaayyoo fi akeekni hundeeffamaa naannolee mootummaa federaalaa keessatti sirna ofiin of bulchuu naannoo isaatti guutumaan guututti itti gaafatamummaan hoogganuun beekamaadha. Ta'us garuu leelliftoonni sirna durii tokko ammallee sirna federaalizimii sabdaneessa diiguu fi heera biyyattii irraan tarkaanfachuun uummattoota yeroo dheeraaf wajjin jiraate jidduutti hammeenya uumuuf hojjechaa jiraachuu hubachuun danda'amee jira ibsi kun. Waggootan dabran biyyattii keessatti sabummaa, gosummaa, gootummaan akka uummanni wal fo'u taasifamaa ture. Yeroo ammaa paartii bilisiginnaa keessatti lakkoofsa sabaa lakkaa'uu keessaa kan hin baane paartii fi mootummaa keessatti mataa dhuunfatanii walitti bu'iinsa naannoo fi naannoo akka uumamu kanneen hojjechaa jiran baay'ee ta'uu ibse. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa isaa itti fufuun rakkoon naannoo tokko keessatti uumamtu dafanii gara ajandaa sabaa fi sablammootatti geessuun akka daranuu rakkoon hammaatu gochuu bira dabree naannoo heera mootummaatiin hundeeffamte beekamtii mootummaa federaalaatiin ala seenanitiin waraana jechuun doorsisaa fi sodaachisaan ibsa baasuun uummattoota jidduutti lola labsuudha jedhe. Kanaafuu lolli naannoo keenya keessatti sabaa fi sablammoota jidduutti uumamu namuu kan hin fayyine ta'uu hubatame keessattuu godina Matakkal keessatti kanneen jiraatan olola miidiyaa fi ibsa ejjennootiin osoo hin jeeqamin sabaa fi gooxin osoo waliin qoonne waliin jireenya barootaaf horatan cimsattanii naannoo teessan humna nageenyaa waliin akka eedan jechuun kominikeeshiniin naannoo Beenishaangul Gumuz waamicha dhiyeesse. Gama biraatiin godina Matakkal keessaa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaniif deeggarsi taasifamaa jiraachuu ministeera nageenyaa wabeeffachuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiran. Godinicha keessa bakkoota akka Manduuraa, Gubaa, Dibaaxee, Gaallisee, Bulaan, Daanguruu fi Wambaraa keessatti deeggarsi godhamaa jiraachuun gabaafamee jira. Lammiileen Itoophiyaa Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti rakkataa jiran ammallee falan arganne. Lammiileen Itoophiyaa kumootaan lakkaayaman irra jireessi isaanii dargaggootaaf shamarra Jabuutii, Somaaliyaa fi Yaman keessatti hafu. Gariin isaanii ammoo galaana osoo qaxxaamuruuf yaadan irbaata qurxummii ta'uun beekamaadha. Baay'een isaanii hidhaa biyyoota garaagaraa erga dhandhamatti bobba'uun if jiraachisu. Kanneen gara magaalotaa seenan ammoo tasa poolisii Suudi Arabiyaa harka yoo bu'an carraan gadhiifamuu isaaniin jiru. Hidhaa murtiin qabne erga hidhamanii gara biyyatti dabarfamu. Imbaasiin Itoophiyaa jiddatti argamu rakkoo lammiileen isaa keessatti gabaafamee jira.
Biyyoonni Soomaaliyaa fi Keeniyaa hariiroo dippiloomaasii addaan kutatan biyyoonni ollaa ta'anii fi yeroo dheeraaf sababa adda addaatiin wal gaarreeffataa turan Keeniyaa fi Soomaaliyaan hariiroo dippiloomaasii qabaachaa turan addaan kutuu isaanii beeksisanii jiru. Mootummaan Federaalaa Soomaaliyaa Keeniyaan birmadummaa koo sarbuun dhimma biyya keessaa seente jechuun himatti. Keeniyaan ammoo Soomaaliyaan galaana fi dachii koo falmiti jechuun Somaalilaanditti qoonsila banuuf kan karoorfatte yeroo ta'u Somaalilaandi ammoo waajjira Naayiroobii qabdu sadarkaa qoonsilatti ol guddisuuf akka jirtu ibsite. Aangawoonni Keeniyaa fi Somaalilaandi ji'a bitootessaa bara 2021 irraa eegalanii balalii xiyyaaraa Naayiroobii fi mootummaa Federaalaa Soomaaliyaa akka malee mufachiise. Soomaaliyaan bulchiinsi Naayiroobii Somaalilaandi akka biyya birmadummaa labsattetti hariiroo waliin tolfatte jechuun qeeqa jabaa irratti dhiheessuun hariiroo waliin qabdu addaan kutuu ibsite. Biyyoonni ollaa ta'an Keeniyaa fi Soomaaliyaan erga wal qoccoluu eegalanii bubbulanii jiru. Erga Muusaa Bihi Abdii Keeniyaatti daawwannaa taasisanii ammoo Soomaaliyaan dippiloomaatota isii Naayiroobii irraa Maqdishootti yaammatte. Erga mootummaan Soomaaliyaa duraanii Ziyaad Barree kufee Somaalilaandi akka biyya walabatti ifa yaamti. Garuu beekamtii dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi beekamtii seera idil addunyaa hin guuttanne. Soomaaliyaan ammoo Somaalilaandi bulchiinsa malee mootummaa birmadummaa qabduu miti jechuun falmiti. Soomaaliyaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu kan addaan kutte erga rakkoo jiru dura taa'aa IGAD muummee ministeeraa Suudaan Abdallaa Hamdoogitti xalayaan beeksifteen boodaa jedhame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr Abiyyii rakkoolee biyyoota ollaa jidduu ture hiikaa turan dhiheenya kana daawwannaaf Keeniyaatti yeroo imalanitti muddama biyyoota lameenii Soomaaliyaa fi Keeniyaa irratti dubbii ijoo dubbatan hin qaban. Rakkoon biyyoota Afrikaa jidduutti mul'ataa jiru kun ariitiin hin furamu yoo ta'e baha Afrikaa tasgabbii dhoorguu mala jedhamee sodaatama. Gamtaan Afrikaa fi IGAD madda rakkoo biyyoota ariitiin furuurratti hanqinaa fi harkifannaa qaba jedhamee qeeqama.